Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya oduu har'aaf fani namoo daandiiti. Niwuziilaand tatamsa'ina vaayirasii koronaa ofirraa dhaabuuf tarkaanfiin fudhatte waan milkaa'eef jecha hoogganoonni biyyattii torban dhufurraa jalqabee akka uummanni addaan fagaatuuf iddoo tokkotti baay'atee waliin geenye murtiileen dabarsaman kakaafamuuf jiran ta'uun himamee jira. Tarsiimoon dafnee tarkaanfii ugguraa fudhachuu keenya kunoo bu'aa nuuf argamsiise jedhan muummichi ministeeraa Niwuziilaand Jaasindaa Ardern ibsa kennaniin. Biyyattiin torbanneen ja'aaf ka guutummaatti sochii uggurtee turte yoo ta'u guyyoota 11 dabran keessa namni vaayirasii koronaa qabu haaraan keessatti hin argamne. Faransaayis har'a haala jireenyaa akka duraaniitti deebisuudhaaf tarkaanfii fudhattee jirti. Manneen nyaataa, manneen bunaa fi kaaffeewwan magaalaa Paaris keessaa banamanii maamiloota isaanii bakkawwan taa'umsaa manaa alaatti keessummeessuu jalqabanii jiru. Yeroo biyyoonni baay'een imala daawwattootaaf balbala isaanii banuu jalqaban kanatti jaarmiyaan aviyeeshinii sadarkaa addunyaa ka tokkummaa mootummootaa immoo imala xayyaaraaf of eeggannoolee fudhatamuu qaban irratti ibsa baasee jira. Akka qajeelfama jaarmiyaa tokkummaa mootummootaa kanaatti imaltoonni xayyaara seenuu isaanii dura dirree xayyaaraatti ho'a qaama isaanii ilaalamu, shaanxaa imalaa xiqqaa qabaachuu fi xayyaara keessaaf dirree xayyaaraatti maaskii yookaan haguuggee afaaniif funyaanii uffachuu qaban. Daandiileen xayyaaraa immoo keessumsiistota xayyaararraa tajaajilaniif meeshaalee ofirraa ittisaa akka maaskii eegumsa fayyaa, giloovzii yookaan immoo haguuggee harkaa fi haguuggii ijaa akka kennan gaafata qajeelfamni kun. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp torban tokko dura gurraachi lammii Ameerikaa magaalaa Minneapoolisitti harka poolisii adiitti du'urraa kan ka'e fincilaa fi sirna dhablummaa guutummaa biyyattiitti babal'atan jedhan tasgabbeessuudhaaf akka raayyaa ittisaa bobbaasan eega dubbatanii booda ittaana pireezidaantiin biyyattii duraanii Joon Baayiden tarkaanfii pireezidaantichaa mormuudhaan lubbuu keessoo biyyattiif yaaddoon qabaa jedhanii jiru. Pireezidaant Tiraamp ibsa Waayit Haawus irraa kennaniin yoo bulchitoonni magaalaaleef kutaalee lubbuuf qabeenyaa jiraattota bulchiinsa isaanii keessaa tiksuudhaaf tarkaanfilee fudhachuu dhiisan raayyaa ittisaa Yuunaayitid Isteetsi bobbaaseen atattamaan rakkoo kana fura jedhanii turan. Seera biyyattii bara 1807 bahee fi Insurrection Act jedhamu kan akka pireezidaantiin biyyaa sirna dhablummaa tasgabbeessuuf mirga qabaatu taasisuu irratti hundaa'uudhaan kana dubbatan Tiraamp. Seerri kun sadhumaa bara 1992 yeroo gurraachi Ameerikaa Roodii King Los Angeles keessatti poolisiin reebame fincila ka'ee ture tasgabbeessuudhaaf hojiirra oolfame. Waa'ee mormiif tarkaanfii pireezidaantichaa irratti oduudhaa booda gabaasaa qabna. Kutaa Yuunaayitid Isteetsi 8 olii fi Waashingtan DC keessatti har'a filannoo paartiilee siyaasaa keessatti geggeessamu ka piraayimariis jedhamu ka kaadhimaman pireezidaantummaan filatamuuf filannoolee kabrootu geggeessamaa jira. Gabaasaa Ken Bredmaayer tujubeetu dhiyeessa. Filannoon duraanii ka paartilee geggeeffamuuf ture 4 torbanneen hanga tokko dura sababa weerara vaayirasii koronaan kan ka'e lafarra harkifate. Filannoon sun bakka buutota mana maree murtii seeraaf mana maree bakka bu'oota uummataa kanneen filannoo biyyoolessaa sadaasa 3 geggeeffamuuf kaadhimaman filachuufaa of keessaa qaba. Kan marsaa lamaaf ittaanaa ajajaa waraana waliigalaa Yuunaayitid Isteetsi kan yeroo bulchiinsa Baaraak Obaamaa turan Baayiden kaadhimamtoonni 20 ta'an dorgommii diimokiraatotaa keessaa inaa ba'an duruu kaadhimamaa ta'uun isaanii himame. Senatarri kutaa Vermont Bernie Sanders hanga xumuraatti Baayidaniin dorgoman. Maqaan isaanii ammayyuu toora filannoorra jira waan ta'eef baatii hagayyaa keessa kan geggeeffamu gumii paartii isaaniif jilootatti dabalaa argamsiisuufii danda'u. Baayiden kaadhimamaa ta'uudhaaf sagalee jilootaa 425 itti dabalaa argachuudhaan sagalee 1991 argatanii kaadhimummaaf dhiyaachuu qabu. Filannoo har'a geggeeffamu keessatti sagalee 479 hafee jira. Kutaaleen sagalee kennan kanneen gara wiirtuulee filannoo dhaquun yookaan karaa poostaan sagalee kennan kutaa Indiyaanaa, Meerilaand, Pensilvaaniyaa fi Rood Aayilaand martinuu sababaa sodaa vaayirasii koronaan kan ka'e guyyaa duraan qabametti geggeeffameen hafe. Kanneen akka Aayowaa, Moontaanaa, Niiw Meeksikoo fi Saawus Daakotaa kutaa Waashingtan dabalatee guyyuma qabameefitti filannoo geggeessan. Filannoon kun ennaa Yuunaayitid Isteetsi sababaa du'uu Joorji Filooyid kan Minneapolis Minisootaa keessatti raawwatameef sababaa weerara vaayirasii koronaan yeroo daldalaawwan biyyattii keessaa hangi tokko qofti deebisanii banamanitti geggeeffamuuf jira. Kanarraan kan ka'e poostaadhaan sagalee ofii kennuun hirmaannaa namootaa ol kaasuu mala garuu lakkoofsa namoota sagalee kennanii kan duraarra xiqqaachuu mala jedhameera. Kutaa Meerilaand gama dhiyaa keessatti Dimookiraatichi miseensa mana maree Keeyusii Mifuumee
torbanneen hanga tokko dura filannoo addaa geggeeffameen kan du'aan boqotan Elaajaa Kaamingsiin bakka bu'an. Haa ta'u malee marsaa lamaaf filatamuuf mormitoota hedduutu filannoo duraanii ka paartii ofii isaanii keessatti isaan mudachuuf jira. Kanneen keessaa tokko haadha warraa Kaamings Maayaa Raakmoor Kaamingsi. Moontaanaa keessaa Riippaabilikaantichi Senatar Steve Daans filannoo paartii ofii kan duraanii kana keessatti deeggarsa cimaa qabu. Daans dorgommii senatarootaa irratti ka pirezidaantummaaf dorgomaa turanii itti milkaa'in hafan bulchaa akka ta'an Steve Baalak waliin dorgomuuf jiru. Isaanis filannoo duraanii keessatti paartii ofii biraa deeggarsa qabu. Riippaabilikaanonni yeroo ammaa hanga xiqqoof sanatii dhuunfatanii jiru garuu Daans Baalak filannoo sadaasaaf dorgommii ijoo baatee amajjee keessa sanatii dhuunfachuuf dhiisuu isaaniif murteessaadha. Falmitoonni mirgaa biyya Biraazil keessa jiranii fi gochaalee yakkaa poolisoonni geggeessan nuuf gamsiise jedhan hiriirtota harka poolisii adiitti du'uu dhiira gurraacha Ameerikaa mormuudhaan guutummaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti mormitti jiran deeggaruudhaan hiriira ba'anii jiru. Hiriira farra loogii sanyii magaalaa Biraazil gama kibbaa Kurtiibaa keessatti geggeessame adda facaasuudhaaf poolisoonni biyyattii gaazii mimmaansisuuf rasaasa laastikiitti dhukaasan jedhamee jira. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kan Itiyoophiyaa gama kibbaatti argamtu magaalaa Arbaa Minci keessatti dubartii waggaa 25 tokko waaltaa addatti baasanii tursiisaa koronaa keessatti of ajjeesuun himamee jira. Hoogganaan waaltaa qobaatti tursiisaa Arbaa Minci Barganaa Alamoo ibsa kennaniin dubartiin kun jalqabuma vaayirasii koronaa qabaachuutti akka shakkamte naatti himamee turetti rifaatuu sodaadhaan akka raafamaa turte dubbatu. Booda garuu ba'iin qorannaa vaayirasii geggeessame akka isheen vaayirasicha hin qabne mirkaneessamee jira ka jedhan obbo Barganaan waan gaddisiisaan garuu utuu ba'iin qorannaa sanaan dhaqqabiin of ajjeessuu ishee akka ta'e dubbatan. Hoogganaan poolisii magaalaa Arbaa Minci Daani'eel Areenaa akka jedhanitti haadha manaa umrii waggaa 25 ka taate Warqinesh Dibaabaa Finfinneerraa warra ishee dubbisuudhaaf utuu deemaa jirtu gara waaltaa qobaa tursiisaatti geessamtee jira. Gabaasaan VOA Yoonaataan Zabriyoos hawaasaarraa. Ministeer Deetaan Ministirii Maallaqaa Itiyoophiyaa Dr. Iyyoob Takkaalliin vaayirasiin koronaa dinagdee biyyattii guddaa miidhuusaa dubbatanii jiru. Eega vaayirasichi mul'ate as waaltaaleen tajaajila kennan biyyattii keessaa kufuu isaanii fi giddugalli galii oomisha biyyaa yookaan GDP dhibbarraa harka 2-3 gad bu'uusaa dubbatan Dr. Iyyoob. Sababaa kanaaf jecha akka baankileen kaffaltii dhalaa yeroo biraatti dabarsaniif daldaltoota xixiqqaadhaaf liqaa haarawaa kennan mootummaan qajeelfama baasuusaa hubachiisanii jiran. Akka qajeelfama mootummaan baase jedhan kanatti akka maatiileen galii dhabuunaan hin rakkanneef jecha hojjechiistonni hojjetoota hojiirraa ari'uu yookaan baasuun hin danda'amu jedha Mallaskaachuu Ammahaa. Har'a sablammii Hararii biratti ayyaana Shuwaal Iid jedhamutu ayyaaneffamee oole. Hawaasni musliimota Hararii eega soomanni Ramadaanaa hiikame booda guyyoota dabalataa 6 soomuudhaan gaafa guyyaa 8ffaa ayyaana Shuwaal Iidii ayyaaneffatu. Ayyaanni baranaa garuu sababaa vaayirasii koronaatiif jecha of eeggannoodhaan mana manatti ayyaaneffamee jira. Addis Chakkol Dira Dhawaarraa dhaggeeffattoota keenya oduu namaaf qabnu kanuma. Via Afaan Oromoo Naayil Saatiif meetirbaandii irraa caqasuu jirtan. Via Afaan Oromoo Naayil Saatiif meetirbaandii irraa caqasuu jirtan. Longsiyar 1. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp anin pireezidaantii seeraatiif pireezidaantii nagaa jedhe kale galgal televezyiinii irra baay'ee dubbate. Kun beektanii Ameerikaa guyyaa 7 as namni hiriiruun mormiitti jira waan itti dubbatellee magaalaniif godin naannoo teessanii keessatti lubbuuf qabeenya baduu dhowwuu baattanii jennaan waraana Ameerikaa ergeetiin nagaa eegaa jedhe pireezidaanti Tiraamp. Oduu tana gabaastuu VOA White House jirtu Paatsii Wadkusuwaaraatti nu ergatu jibeennutti. Hiriirtonni mormii kaleessa galgala innaa nagumaan White House fuullee hiriiraa jiranitti pireezidaanti Tiraamp akka tasaa labsii labsan. Gocha shororkeessummaa biyya keessaa hiriirtota mormii hokkara kakaasaniin raawwatame jechuudhaan jeequmsaaf seera dhabdummaa guutuu biyyattii waliin gahe jedhan kana dhaabsisuuf dhaadatan. Today I have strongly recommended to every governor to deploy the National Guard in sufficient numbers that we dominate the streets. Har'a bulchaawwan kutaalee biyyaa tokkoon isaanii waardiyyaa biyyoolessaa gahaa ta'e daandiiwwan akka dhuunfannuuf akka bobbaasan cimseen yaadachiisa. Kantiibaawwaniif bulchitoonni hanga hokkarri kun dhaabatutti humnoota naga eegdotaa heddumminaan bobbaasuu qabu.
magaalaan yookaan kutaan biyyaa lubbuuf qabeenyaa jiraattota isaanii eeguuf tarkaanfii barbaachisu hin fudhatan taanaan waraana yuunaayitid isteetsi nan bobbaasaa isaanis rakkoo isaanii battala furu jedhan. innaa tiraamp dubbataa jiranitti sagaleen gaazii imimmaansu biifamu paarkii dhiyoo jiru bakka humnootiin naga eegumsaa hiriirtota mormii kana bittimsuuf gargaaramanii dhagahamaa ture. kan dubbii himaan waayit haawus itti yaadaa jiru jedhan tiraamp hinuma dhaadatan malee seera kana fayyadameen hojiirra oolcha ka jedhan hin qaban. seerri bara 1807 pirezidaantiidhaaf bulchaawwan biyyaa utuu hin gaafatin loltoota bobbaasuuf aaboo kennee jira. pirezidaanti tiraamp mormiin guutuu biyyaa erga waliin ga'e guyyoota hanga tokko booda haasaa guutuu biyyaa ka dhageessisaniif dhiibbaan irra ture. hiriirri sun irra hedduun kan nagaa ta'us hangi tokko du'uu joorji filooyid irraan kan ka'e saamichaaf hookkaraan kan guutame ture. caamsaa 25 gurraachi ameerikaa erga poolisiin adii tokko daqiiqaa 8 oliif morma isaarra jilbaan dhaabatee booda du'uunsaa ni yaadatama. tiraamp ibsa kennaniin murtiin filooyid ni mirkanaa'a jedhanii garuu loogii sanyiif hookkara poolisiin raawwatamu kan mormitoonni sun iyyatan ilaalchisuun hin dubbanne. tiraamp addaddummaa sanyii gidduutti kakaasuu jechuudhaan qeeqxonni dubbataniiru. kanneen keessaa kaadhimamaa pirezidaantii ka paartii dimokiraatotaa joo baayiden tokko wixata kaleessaa bakka jireenya isaanii kutaa delweer irraa hoogganoota amantii kiristaanaa lammiiwwan ameerikaa hidda dhalata afrikaaf ibsa kennanii jiran. Hate just hides. Doesn't go away. And when you have somebody in power who breathes oxygen to hate under the rocks, it comes out through the rocks. It matters what the president said. Jibbi hin dhokate malee hin dhabamne. Yeroo namni aangoo irra jiru tokko jibba dhokatee jirutti hafuura baafatu lafa dhokate achi as ba'a. Waan pirezidaantiin dubbatu dhiibbaa qabaataa jedhan. Tiraamp ergaa isaanii erga dabarsanii booda gara mana sagadaa san joons episkoopal kan fuullee waayit haawus jiru bakka hiriirtonni mormii gaazii imimmaansu itti biifamee ari'aman dhaqan. waldaa seena qabeessi sun dilbata galgala ibidda xiqqoon ka'ee miidhaa xiqqoon irra ga'ee ture. biyya guddoo taate qabnaa jedhan Tiraamp mana sagadaa ol hin seenne ala dhaabbatanii kitaaba qulqulluu ol qabanii argaman. haasaa pirezidaantiin dhageessisu kan qoratan Jennifer Mesekaa akka jedhanitti Tiraamp ergaa cimaa deeggartoota isaaniif waan dabarsan fakkaata jedhan. It's no accident that the television cameras caught him walking past the graffiti. I think that it was really important for him. Kaameeraan televiziyoonaa ennaasaan qalama bakka adda addaatti dibame fuullee utuu darbanii kaasuun waan akka tasaa ta'e miti. Kitaaba qulqulluu baatanii kaameeraadhaan mul'achuun isaaniif dhugumatti barbaachisaadha jedheen yaada. Yeroo kanatti ergaa isaan dabarsuu barbaadaniif waldaa akka hin miidhamneef mukaan cufamee jiru dura dhaabbachuun isaanii hiriirtota mormii sana akka mormuutii jedhan. Erga Tiraamp waldaa episkoopaal kan Waashingtan keessaa daawwatanii booda luba Maariyaan Bad daawwannaa pirezidaantiin naannoo akka isaan dhaqaniif eegamu daawwachuu isaaniitti aaruu dubbatan. Bad pirezidaantiin hookkara tuqachuu isaanii akkasumas mallattoo qulqullummaa aadaa kiristaanaa ta'e haala akkasitti itti fayyadamuu isaanii qeeqanii jiru. Via afaan Oromoo Naayil Saatiif meetirbaandii irra caqasuu jirtan. Vaayirasii koronaa addunyaa keessaa nam miliyoon 6 irratti argame. 300 caal galaafate. 200 fayyallee. Warra fayyee dubbifne keessa tokko Abiyoot Kabbadee Qanaati. Obbo Abiyooti Ameerikaa godin Kolomboos Ohayoo jiraata. Amma fayyee hojii deebi'u kurfoo jiraa jedha. Gaafa dhibu kan ofirratti arge. Nutti mun jalqabaa jaalannee dubbise. Akka biyya kanaatti mee gaafa 8 akka utaallootti qoonqoo keessa na hoosisuudhaan na cicciniinuudhaan na qabee isa booda mee gaafa 12 guyyaan isaa guyyaa dafinooti na dhaamsiseeti mataa koo baay'ee na dhukkubsee akka wanta namni nama reebee guutummaa namaa bulleesseetti namni koo baay'ee na caccabee mataa dhukkubbii hamaa na gubaa wiirtuun dugda kooti yookaan spinal cordiin koo kuni akka wanta mucucaatee na keessaa bu'uuf jedheetti garmalee na dhukkuba ture. Lapheen koo na dhukkubaa waraansa nan qabaa xiqqoosee garaa koo kana keessaa na ursee dahariyaan ni jedhamu yookaan garaa kaasaan ni jedhamu na jalqabee jechuudha xiqqoosee gaafa sana. Guyyaa meeqa ture garaa baasaa yookiin yaasaan kun? Gara guyyaa 10 narra ture. Gara guyyaa 7 fi baay'ee hamaa ture yeroon jedhu garaa koo kana keessaa na ursuu na ciniinuu ammaa fi gifiiginaan jedhaa. Gara guyyaa 10 dachaa walumaa gallisaa kan irra ture. Waanuma aadaa kana qullubbii kana waanuma jimbilaa kana waanuma gubaa kana itti fudhachuudhaani
gara guyyaa lamaan sadan tokko dhukkubbiidhaan ittiin obsee jechuudha. Mee gaafa 14 baay'ee na dhukkubeetii halkan akka abjuutti na fuudhee biyya biraa keessa na geessaa. Mataan koo baay'ee garmalee na dhukkubaa. Nanna gubaa hedduun qabaa. Baay'ee halkan guutuu sababii na dhukkubaa bulee fi ganama ka'eetanii mee gaafa 15 dokteerii koo wajjiniin beellama qabadheen na waamanii funyaan koo keessaa iswaapii godhanii fuudhanii guyyaan isaa jimaata waan ta'eef guyyaa 3 booda sitti deebina naan jedhanii garuu garaagarummaa sa'aatii 3 gidduutti natti deebi'aniiti dhukkuba COVID-19 kanaan qabamtee waan jirtuu fi maatii keerraa hawaasarraa of fageessi naan jedhanii natti himan jechuudha. Maaltu sitti dhaga'ame yeroo san? Dokteriin biyya kanaa egaa eeggannaadhaan miti kan isaan namatti himanii akka waanuman biriizii gochuu hin dandeenyetti akkuma wanta namuma kana sadarkaa du'aatti adeemuttanii baay'ee gaddeechuudha. Sababiin isaa ijoollee xixiqqoo mana keessaa qabaa. Haati manaa koo ulfa ji'a 7 haati koo immoo biyya Oromiyaa irraa dhufanii baatii 2 reefu na bira jiraatu. Baay'een jechuudha baay'een gadde keessi koo baay'ee gadde baay'een cabee ani nama waaqayyooti kanaan dura namoota baay'ee jajjabeesseera. Garuu yeroo ammaa kana gaafa dokteriin natti himu jajjabina argachuu hin dandeenye keessi koof namummaan koo baay'ee hin cabe jechuudha wanta kanaan. Maatiin kee maal jedhan? Yeroo jalqabaatiif gaanii hamma onneen koo kun dhaabatutti wantan gaddeef wantan na'eefi ani fiigee mana keessaa ba'e isheetti hime jechuudha. Isheen immoo haadha kootti dhiirateefi dhukkuba masyanaa kanaa dhukkuba koronaatiin qabamennaan haati kootuma dhaabatanii kufanii naan jette gaan fiigeen ba'e mana keessaa. Isa boodaa nan gaddee konkolaataa koo maladhee keessa taa'etanii nan boo'ee waaqayyoo nan kadhadhe jechuudha. Namoota tokkoof bilbileetanii wajjiniin haasa'e hawaasa ani addunyaa keessa jiraadhu firoonni jiru isteetii adda addaarra namoonni waaqayyoo waan jiraniif isaanii wajjinas dubbadheeraa jechuudha. Ergi namoonni guyyaa gaafa jimaataa kana naa bilbilanii hiriyoonni koos maatiin koos na jajjabeessanii naa kadhatanii booda guyyaa gaafa sanbaduraa haati manaa koo isheen dadhabbii qabdu kuni shiftee miila adda addaa irra jira yookaanis mallattoo isheen qabdu keessaayi waan akka mataa dhukkubbiitiif qoricha fudhachaa turte nanna caccabsaan xiqqoo jira garaan seellee akka dhukkubuu ta'eera. Isa booda gaasheenii naasuunis jira dokteerii beellama qabsiisee isheenis hidhattee ilaalamtee garaagarummaa sa'aatii 8 gidduutti natti deebi'anii haati manaa kee dhukkuba kana of keessaa hin qabdu naan jedhanii haati koofaas na bira waan jiraniif gara kilinika yookaan hospitaala tokkotti geessee isaaniinis ilaalanii guyyaa 5 booda natti deebi'anii haati keessi dhukkuba kanarraa firiidha yookaan walabaa naan jedhan. Asirratti Abiyoot egaa gaafa ofii kee qabaachuu keetii bartee kaastee manuma tokko keessa jirtu jechuudha moo of eeggannoo attamii goote? Dura mallattoon kun irratti argamaa ture wanti ani godhee hin jiru maaliif sababiin isaanii hospitaala keessa nan hojjedhaa kanumaan dura waama tokko eeggannaa goona malee dhukkuba kana qabameera jedhee wantan eeggannaa maatii kootiif godhee hin qabu. Garuu guyyaa gaafa 15 gaafa natti himame kanaa eegalee maaskii afaan kootti yookaan immoo haguuggii afaan kootiin nan godhadhee waan ani qaqqabu hundumaa nan qulleessee maatii koo xiqqoo ofirraa nan fageesse jechuudha. Garuu ammayyuu manuma tokko keessa bullee jechuudha amma guyyaa gaafa dafinooti. Ijoolleen os hin rakkifne gara kee dhufuutti. Inni baay'ee rakkisaadha jaallanne baay'ee nama ijoollee qabu nama maatii qabutu beekaa. Ijoolleen koo jaalalan kaleessa itti agarsiisu gaafan dhabsiisu gaafan ofirraa dheekkamu gaafa maatiin irraa qabanii boo'ichi jira. Ijoolleen kun hamileen isaaniillee miidhamaa maaliif jaalala maatii jaallatu. Garuu yeroo kana wanti anaan gaddisiise keessaa inni guddaan mucaan koo isheen hangafaa yeroo tokko utuun hin beekin dhokatteeti daa'imtee lafa jala dhufteeti miilla koofaa dhungachuu jalqabdee jechuudha. Waggaa meeqa ta'u ijoolleen kee? Mucaan koo isheen hangafaa waggaa 3 fi gara ji'a 4ti. Mucaan koo inni lammaffaan immoo sonaan jedhamaa isheen jalqabaa mooneetiidha. Inni lammaffaan gara waggaa 1 fi ji'a 6 jechuudha. Haati manaa kun dadhabbii ji'a 7 qabdi. Ijoolleen koo yoo boranaan hin qabdu ta'ee ijoolleen kun lafa onaa irratti hafti waan jedhamu gaddatu natti dhaga'ama ture. Sababii kanaafanii gara murtii biraatti illee deemee ijoollee koo irraa adda ba'ee iddoo biraa jiraachuudhaa fi hoteela guyyaa 14 riizervi godheetanii. Achi yeroo hoteela galtu kana hoteelatti akkasi dhukkubuu himteetu moo attamime deemsisa? Hoteelli baay'een hin fudhatanii garuu onlaayiniidhuma yookaanis marsariitii irraa deemeetanii COVID-19 kan fudhatan hoteelli tokko hin jiru. Hin fudhannaa jedhanii jiruuyyuu nan bilbilee jechuudha. Mallattoo hamaa yoo sirra hin jirree kufaa hamaa yoo hin qabdu ta'ee baay'ee sittan maataan jiru yoo ta'e kottunaan jedhanii jechuudha. Kana booda gaachin naqee guyyaa 7 mana sana keessa ture. Guyyaa 7 achi keessa ture keessatti warri hoteela sanaa mana koo seenuu hin danda'anii anis hin fedhu. Maaliif eeggannaa guddaa namootaaf gochuutu narra jira.
Garuu wanta itti fayyadamu waan akka tiraashii yookaan kosii adda kana laastikiin hidheetanii balbala jala kaa'aa achi fuudhanii dhaqanii gatu. Maal nyaatta? Minaan baay'ee na jibbisiisee minaruu namoonni maatiin koo addana soddootiin koos baay'een waan jiranii fi namoonni hiriyoonni koo firoonnis waan jiraniif nyaata lallaafaa waan akka suuppii waan ho'aa kana naa fidu qullubbii faa kana mochitti bitanii naa fidanii maashinii adda fidanii natti kennanii ofii magootii waan akka jijimbilaa qullubbii aannan danfisanii dhuguu kanan hojjetadha jechuudha. Warri paabilik heelzii jedhaman yookaanis immoo hawaasa kan tajaajilan karaa fayyaa guyyaadhaa guyyaatti bilbilanii naquunnamu turanii karaa mootummaa yookaanis immoo warri garmentii irraa dhimma kana irratti kan hojjetan waraqaa iimeeliidhaan naa erganii konfirm ergan godhee booda maatii kootti deebi'etanii gaammaa maatii koo wajjinan jira waaqayyoon haa galatu. Torban nuuf akkan hojiitti deebi'u natti manii juun gaafa furiitii kaasee yoo jedhee hojii kootti deebi'een hojii koo hojjedhaa jechuudha. Abiyoot Kabbadee Qana'aa gaaffiif deebii kana kennuu fi eeyyamuu keetiif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomi. Baay'een isin galateeffadhaa horaa bulaa akkasuma fayyaa namaa malee hamaa namaa akka isin gabaafne waa kanan kadhadhaa isinis bakka jirtanitti nagaan waaqaa isinii wajjina jiraatu. VOA Afaan Oromoo caqasuu jirtan. Dhiyoo tana Booranaa Naadhaasitti sa'i tokko fayyaa dhabe. Jennaan ogeeyyooti fayyaa isaa kana gara qalaniitiin laastikii kiloogiraama 20 keessa fuudhan. Akka ogeeyyooti fayyaa jedhanitti horii hedduu sila akkuma kanaan fayyisuu iyyuu hin danda'an. Galmoo daawwatitti tan irratti Dr. Firaa'ol Waaqoo duubaa dubbise oduu tan Naayiroobii nu erge. Dr. Firaa'ol Waaqoo dhalatee kan guddate magaalaa Yaabalootti bara 2018 Yuunivarsiitii Finfinnee muummee barnoota fayyaa beeladaa Bishooftuurraa kan eebbifame Firaa'ol akkuma barnoota isaa fixeen godina horii beeladaa hedduun beekamu Booranitti ramadamee hojiirra jira. Torbee darbe godinuma kana Naadhaas keessatti horii pilaastika nyaattee dhukkubsataa turteef yaala baaqsanii hodhuun pilaastika kiiloo 20tti tilmaamu garaa loon kanaa keessaa baasuu hime. Abbaan horii Abbaa Areeroo Carii jedhamu. Horiin kiyyaa yeroo baay'ee garaan ishii hin bohokaa hin albaati. Kanaafuu peestaalii nyaachuu hin ooltu jechuudhaan nu biratti dhufanii komatanii. Uummatiin horsee bulaa naannoo kennaa hojii baqaqsaanii haaluu akkasii kana naannoo kanatti hojjetamee hin beeku. Haruu haa ta'u kanaaf yoo duute illee aduutu ammoo uummatii horii kiyyarra laalee rakkoo kana akka nilleen gar keessaan fiduufi. Horii kiyyarratti na hojjedhaa peestaalii qabdi horiin kun baay'ee garaan bohokaa jedhee nu biraa fide. Nulleen eegaannee akkas jedhe booda horicha laallee beellamnee fi akkaataan sarjarii itti hojjetamu nyaataaf bishaan irraa hin qusataa jechuun horiin osoo hin kennamne tursinaa. Guyyaa itti aanu sarjarii baqaqsaanii hodhuu kana hojjenne. Meeshaaleen baqaqsaanii haaluu hin hojjenne kun meeshaa piroojeektii DRLCP kan jedhamu kan IGADiin hogganamu piroojeektii sunittuu meeshaalee akka deeggarsaatiin meeshaalee kana nuuf fidee jechuudha. Kana ammoo anesteeziyaa ittiin hojjenne buufata fayyaa Borboor irraa ogeessa fayyaa kan ta'an kokka bituu deeggarsaan nu kenne jechuudha. Akkasiin hojjenne. Dr. Firaa'ol yaaliin baqaqsanii hodhuu akkasii godina Booranaa keessatti kan beekame miti jedha. Kunis kan ta'e sababa hanqina meeshaa fi qorichaa godinicha keessatti mul'atuuni jechuun hima. Egaa wanni kana hojjenne booda Responsiin abbaa horiirraallee jiru baay'ee na gammachiisee jira. Wanni kun hubannoo guddaa uumee jira uummata. Baay'ee na gammachiisee jira wanni hojjetame kun. Godinni Booranaa qabeenyi beelladaatiin guddaa qabaatuuti. Haa ta'u garuu meeshaaleen fayyaa beelladaa qorsaa jalqabee gahaa hin jiru. Keessattuu sarjarii ilaalchisee gama mootummaatiin meeshaan dhiyaatu tokkollee hin jiru. Meeshaa hir'ina guddaatu jira. Sirumayyuu hin jiru. Obbo Areeroo Carii jiraataa Naadhaasi horii horsiifatanii kabulan obbo Areeroon loon isaanii torbee darbe yaala argatte